السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركبوني وردفتوتا جالنتوتا كناتو عندي كيسنو بكاجي تنتي أرانتنا دامسي كنيا مجال دائما بكا غرتي إني دلقو داكاني فودن سبب تكمله مجال قوان تكلم كيسن جيرو تغرتي سلا بربادن فيروزات isaga sababa tokko malee fuudhanii akkanumatti gartee adabsanii waan fedhan gochan taane irra raawwachuudhaaf kan geessee isa hoosisalleen killeetuubi. Kan mucaan harkaa qabu ammaan tana yeroo ammaatti mucaan biratti argamu Hamzeetuubi. Sanirraa gartee waan isarraa fedhan hundaahu nuti isigaa gartee ni jirra as jirra nu dhiisanii isa waan gartee mucaa xiqqaa bakka inni jedhan fuudhanii waan taane irra yaadaniif walumaan dhageenyaa qaamee hordoftootaa fi jaalatamtoota keenya feesbuukaan qabdumee godhatis. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtootaa fi jaalatamtoota kennaatuuf salaamtaan teenya ta'onni irraa tilagaaf gaara qaxxaamurtee isin harka qabbisanii jecha arraan tanagaa wanni qabannee dhufnee waan aammeeti barbaada aammeedha hin qabani barbaada keenya qabani. Ammee qabuun isaanii isin qabnee waan jedhamu yaani nutti garsiisuuf natti fakkaata. Maaliif egaa namni barbaadan anumaa mire namni barbaadan anumaa bara yookaan anumaa fe'ati. Maaliif ammee qaban maaliif ammee qabatan bakka dalagaa isaa namni beeku khilleedha. Khilleen laqee ammee qabuudhaaf hangam dhiirummaa qabaatee hangam namummaa gartee dhiirummaa gartee akkasitti namni walirraa haaloo baafatu namni haaloo namarraa baafatu daa'ima dhaqee bakka dalagaatti hin barbaadu. Yoo barbaade haati dhimmaa aadaa biyya takka keessa waliin jirra adda fagoollee jirru kijiba dhiisanii kun kijiba malee hattummaadha malee gartee dhiira barbaaddi bakka nuti jirrutti dhuftanii maaliif nu qabne kan mucaa xiqqaa daa'ima shaararraa gartee bakka dalagaa isaarraa fuutanii akkaataa gartee waan silaa hin taamne godhu jirtan isin ummata gowwaa ummata jaama dhageesse keessattuu Hamzeen nun beeku mucaa kana ni beeka Hamzeen maaliif beeka hatti garsiisa khilleedha akkana jeetti garsiise malee maal wali qaban maallaqa nyaate gaa kalas maallaqaan itti bitame maallaqaan itti bitame malee bilaashitti wannummaan ati dheeyxee mucaan kana siin jee killeen halaala dhaabbatee si garsiise mucaa dalagataa jiru dalagaa isaatirraa hafuuteef zabana ammaan tanaa silaa laagaa tanaan deema namni laagaa tana qofa guddisa namni abbaa laagaadha laagaatee gabbisuudhaa mucaa fuute malee wanni ati fuuteef hin jirtu. Habibi waan barchaa dabde maaligaa mucaa daa'ima maallaqaan maaliif itti bitamte? Ni jirra fagoon jirru addaan fagoon jirruuti biyya takka keessa waliin jirraati bakka jirrullee ni beektanii barri isin dhokachuutti hin jirru isin baqachuutti hin jirru. Laata inni shiftaadha shiftumaan gaara keessa taa'ee nama qaba shiftaadha. Inni waan taree shiftaadha gaa'isee itti bitanii barri. Namni egaa zaman ammaan tanaa maallaqa kana sikkandinaa maniidhaan dalagaa ilmi namaa. Abooni agarta waliin dhufu teenya Hamze naafin Hamze sanillee gisee takka walla ni beeyna beeyte amma inni ni beeka anillee isaniin beeka na qabuu dhiisee yoo na barbaade yoo gartee arafeedha wajjin ka duulu taate silaa namni inni barbaaduu qabu anaa fi atiyu yoo sis beeku baate ana ni beekaami na barbaaduu qabu malee mucaa kana janiitti garsiisanii mucaadhaan isii goda keessaas baafna waan jaamuuf. Wallahi gaafa mucaa sallal hotel rajabte siidumte beekaddo Hamzee uudii fi khille siidumte goggoga akka muka siidumte jirti yaa khilleetillee bakka jirtanitti isin dhufa yookaan ta'an bakka isin jirtan gartee isin baqachuutti hin jirru mucaa kan lakkisaadhaati qoota bakka jirrutti. Fagoon jirru hatta ni beektan bakka nuti jirru nu dheefa beekaaf ulaa ta'anii ta'an tarafa seenu jirtan malee ni beektan bakka nuti jirru. Ni beeka khilleenu ni beeka bakka nan jiru khilleenu ni beeka. Tana cubbuu yaata cubbuudha isini. An waan
Anin fere dalaguudhaan mirgaan qaba mucaa sila kiyyaa keessa waan naqee on qabu. Wamma sila kiyyaa keessa mucaa naqe takka hin jiru. Feenaan dhuftanii akka tiitichaa ittilip. Kana barbaadee gartee as na baasee dhimma na qabu na gaafachuu qabulleen arafeedha. Isin hunda haluu waan seentaniif isin na dhibee ho'iti. Wannummaan dibbee gogoyduu aduu hoysanii cafaytaniif hin jirtu. Goda keessa yaatanii ijoollee qabdaniif hin jirtu. Akkuma hordoftoonni koomenti jalaan siin jeesan akkasumaan ta'in maaliif gola aartiitii fi Abiraamitti hin dhaqin moo isaan ni sodaata? Sodaattu. Ni bitamtanii bitamtoota bara isaan bitamtoota. Maallaqaan bitamansi maallaqaan bitamani. Hai akka kanatti waliin yaa'uu hin dandeenyu amma gaa yeroo kanarraa kaasee mucaa kana gadhiisuu waannaan yaaboo waan isin dhufuu ta'u. Yaa bu'aan isin dhufuta goda awwaloo qotadhaa seenaa awwaloo ni beektaniimi namni hin beekne jiru keessattuu warri harar awwaloo namni hin beekne jiru goda qotadhaa seenaa laa goda qotadhaa fi cuqqaala arguuf jiraattanii atilleen bakka qillees bakka dalaguun hin beekaa hamzes bakka dalaguun hin beekaa isin hundaa'uun hin beekaa isin hundaa'u isin jala dalageetiin inumaa isin qabdaniitti mana namaa geessitaniimi mana oromoo geessitaniimi isin ammoo akka isin qabanii mana dachi jalaa isin geessan mana dachi jalaa yoon ana araba isinif bitee akka isin mana dachi jalaa dheetan isin godhin arguuf jiraattan kuno takkanaati an dhaamsa kiyya kana dhaamsa qabdu itti dabaladhu. Bartee mucaa san gartee yoo bakka isin jabeessitan irraa baaftanii mucaa san deebisuu baattan inshallah walitti baana rakkoon qabu tun mucaa gartee mucaa daa'ima bakka inni dalagamtu irraa fuutanii akkan taane waan taane irratti yaaduudhaaf maallaqaan itti bitamee hamzeewut. Kan gartee mucaa bakka inni jirutti itti geesse killeen maal isin godhe mucaan daa'imni maal balleesse tasilaa dhimma irraa qabdan kunooti jirti bakka isin jirtu illee ni beektan takkaa bakachaan jirtu dhokachaan illee jirtu dirree baatee deemu jirti akkama irratti ol baatanii timaaf sooshaal miidiyaa kanarraa dibbeen taane tumaa oolurra isii bakka jirtutti isin namni dhimma irraa qabu dhuftanii maaliif hin gaafan isin maaltu isin rakkise ka addaan baay'ee dilee keessan kana rakkachuutti jiru namni isin biraa deemtee maaltu isin rakkise. Dhiira taanaan gartee nama isin bee jirtuu fi isii barbaadudha malee mucaa daa'ima waan takka keessa hin jirre fuutanii akkanumarraan gartee awwaaltanii waan hin taane irratti dalaguun maali? Mucaa sana haqeensi irraa cabu waliin biyya tana keessa irraa ni harkitanii. Siigaltee isin hundinuu killeedhaa fi hamzeenis. Kanaafuu dhaamsi gama keenyaan dhaamamilleen kanuma. Ani dhaamsi nan qabu kana dhaammadheetin ture. Mucaa goda keessanii baaftanii sodaa takkaan malee atilleen aamme sodaa takkaan malee jiraadhu isaanii wajjin hanga gartee isaan si qabanii mataa ol qabadhuutti asii sodaa takkaan malee mi'a hottee xiqqoo takka sirraa cabsanii hottee xiqqoo takka asii mi biyyattuu waan dhufaa jiraatu arguuf ta'anii asii miti biyyattuu waan dhufaa jiru arguuf ta'anii isaan kan ammoo tokko tokkotti aan mataan kiyya kan hammi tokko na jiraan jiraanne mataan kiyya isaan kana tokko tokkotti mana dachii jalaa yoon isaan hin geessine annamaa miti isaan kana tokko tokkotti maal isaan irraan tana qarshii waa xiqqoo waan warcaa xiqqishoon walirra facaasanii si qabanii miti yoo jedhan qilleedha arafeedha hamzeedha guutuu isaanii mana dachii jalaatti hin dabarsine annamaa miti an feeyruusaa miti arguuf teessan. Angkariin dhaammadhu kana dhaamsa kiyyaa. Mucaa akka gabbayeen beeka dhabne akka bakka dalagaa jiruuni. Chaanaalli isaatti sattaane bira jira ammaan tana. Akka tasaa osoo miidiyaa wanta laalaa jirruuti arkine viidiyoo isaa tamaramtee galakkifamte. Mucaa agartee nuti bakka dalagaatiin quba qabna. Mucaan hin galle daasi edaan isaantu fuudhee awwaale. Isiniin baddu akkanatti obboleeyyan kiyya isin hundinuu gartee warreettan nu daawwattan mucaa daa'ima. Tasilaa barbaadamu qabdu dhiisanii mucaa daa'ima bakka dalagaa irraa biddeena isaa qabanii fuudhanii jabeessanii jechuudha. Garuu gaa waan irra jiru mucaa sanillee hin beekne inshaallah viidiyoo itti aanutti waliin argina. Isaan irraa fagoon jiru tasilaa barbaadamuu qabu nuyi isin daawwattoonnillee koomentii jalaan yaada qabdan nu barreessaa galatoomaan isiniin ja'a. Ciao. Bye bye.